Odeeffannoo naannoo Maqaleerraa Askaariitiin Jeneraal Taaddasii Warradii guyyaa har'aa magaalaa Jimmaa deemuun daawwachuu odeeffannee jirra. Imala Jeneraal Taaddasii kana hordofuun Moonjoriinoo, Dabratsiyoon, Migbaayii fi Maashoo Bayyanee mana Moonjoriinootti halkan sa'aatii 3 eegaluun walgahii taa'uu isaanii oduun Maqalee baatee mul'isetti. Jeneraal Taaddasii Warradii turtii isaanii Jimmaa xumuruun gara Baahir Daaritti imaluu isaanis odeeffannoo argannee mul'iseera. Odeeffannoo dabalataan raayyaa ittisa biyyaa Finxaaleeyyii Amaaraa fi Shanee irratti dhukkee kaasaa jira. Finxaaleeyyii Amaaraa fi Shanee irraa dhukkee kaasaa jira. Raayyaan ittisa Itoophiyaa imaanaa biyyaa fi uummata isaarraa itti kennamee ofitti qabachuun haala ulfaataa hundumaa danda'ee bakka hojii nageenya tasgabbeessuuf itti bobba'ee hundumaatti ergama isaa gahumsaan baachaa jira. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaatti ergama isaa bahaa jiru. Bira ergamtoota alaa yeroo adda addaatti Itoophiyaa balleessuuf yaalan fashaleessuun humna nageenyaaf amanamaa ta'uusaa mirkaneessee jiras. Egaan dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo maraa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma.